daqiiqaa 15 jidduutti meeshaaleen istiidiyoo isaa hundi jala hatame jechuudha. Balbala cabsanii seenuudhaan meeshaalee istiidiyoo kan jedhame fakkeenyaaf kanneen akka kaameraa, laaptooppii, haard diiskii akkasumas immoo meeshaalee istiidiyoo kan jedhaman biyaansi tilmaaman kara 500 ol kan ta'an guyyaa har'aa obboleessa keenya Tasfaa Istiidiyoo yookaas immoo Abineezar Gammadaa jalaa hatame jechuudha. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboleewwan keenya hordoftoonni chaanaalii Urjii Tawaahidoo marti keessan akkam jirtu? Akkam jiru nageessaan akkam turtan? Ani nagaa koodha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Guyyaa har'aa dhugaa Waaqayyoo baay'ee wanta nama gaddisiisuu fi baay'ee wanta nama salphachiisudha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana amma dandeessan copy link hundumti keessan maqaa Waaqayyootiin copy link share gochuun hin dagatina isin jenne obboleewwan keenya. Innis maalidha? Obboleessa keenya baay'ee jaalannuu fi dhugumatti tajaajila afaan Oromoo keessatti baay'ee bakka guddaa kan qabu obboleessi keenya Tasfaa Istiidiyoo yookaas immoo Abineezar jechuudha. Guyyaa har'aa jechuunis guyyaa caamsaa 28 guyyaa har'aa kana jechuudha. Wanta cimaatu isa mudate dhugaa dubbachuuf. Wanta cimaa waan baay'ee nama ajaa'ibu dhugaa Waaqa. Yoon isiniin jedhu obboleessi keenya kun viidiyoo faarfannaa waan afaan Oromoo baay'ee waraabutti ni beekama dhugaa Waaqayyoo jechuu fi lammata immoo tajaajila afaan Oromoo irratti gahee guddaa nama taphatedha jechuudha karaa sooshaal miidiyaatiin jechuudha. Waraabbii garaagaraa gaggeessuudhaan jechuudha. Innaa obboleessi keenya kun akka amma dhagahamaa jirutti jechuudha guyyaa har'aa kana sa'aatii laaqanaa yookaas immoo laaqana nyaachuudhaaf ba'ee daqiiqaa 15 jidduutti daqiiqaa 15 jidduutti meeshaaleen istiidiyoo isaa hundi jala hatame jechuudha. Balbala cabsanii seenuudhaan meeshaalee istiidiyoo kan jedhame fakkeenyaaf kanneen akka kaameraa, laaptooppii, haard diiskii akkasumas immoo meeshaalee istiidiyoo kan jedhaman biyaansi tilmaaman kara 500 ol kan ta'an guyyaa har'aa obboleessa keenya Tasfaa Istiidiyoo yookaas immoo Abineezar Gammadaa jalaa hatame jechuudha dhugaa dubbachuuf. Innaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Obboleewwan keenya kiristaanonni addunyaa irra jirtan marti keessan obboleessa keenya kana cinaa yaadabban. Dhugaa dubbachuu fi tajaajila afaan Oromoo irratti gahee guddaa kan taphatedha. Nama sirrittiin tajaajila isaa irratti sirrittiin fookasii kan godhu ture. Garuu immoo har'a egaa namni homaayyuun beeku duwwasaa homaayyuun beeku dhugaa dubbachuuf tajaajila isaatti cimu yookaas immoo tajaajila isaa hojjechuun qofa malee. Kanaaf egaa immoo isa duwwa deemuudhaan mana isaa haala bifa sukkaneessa ta'een bifa nama gaddisiisuun daqiiqaa 15 jidduutti dhugaa dubbachuuf daqiiqaa 15 jidduutti mana isaa cabsanii seenanii meeshaalee istiidiyoo kanneen akka kaameraa akkasuma laaptooppii jalaa fudhatan jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf obboleewwan keenya addunyaa marartan hundumti keessan akkaawuntii isaa jalatti isiniif keenya amma dandeessan obboleessa keenya kana cinaa akka dhaabbattan maqaa Waaqayyoo isin gaafanna. Maaliif jennaan dhugaa Waaqayyoo namni hundiyyuu ni rakkata. Namni hin rakkanne hin jiru. Namni qormaanni ittiin dhufne hin jiru. Kanaaf yeroo qormaatatti immoo wal cinaa teenyee akkasumas immoo wal gargaarree namni kun kophaa isaatti amma itti ulfaachuu danda'a dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kophaa isaa yoo isiniin jedhu qarshii hammanaa kanaan boota sanatti deebi'uu baachuu danda'a jechuudha. Kanaaf amma danda'amu nutis immoo gama keenyaan wanta nurraa eegamu hunda osoo obboleessa keenya kana cinaa dhaabbanne maaliif gaddi isaa gadda keenya jennee dhugaa Waaqayyoo baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif baay'ee tattaaffii kan godhu keessa isa tokkodha dhugaa Waaqayyoo. Tajaajila afaan Oromoo irratti tattaaffii guddaa kanneen akka yeroo masqalaa fa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo masqalaa waldaan duukaa bootaa gara masqala addabaabayitti yeroo imalu bifa bareedaadhaan waraabee akkasumas immoo faarfannaa ajaa'ibaa nuuf dhiyeessaa ture jechuudha obboleessi keenya. Kanaaf obboleewwan keenya hundumti keessan dhugaa obboleessa keenya Tasfaa Istiidiyoo bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Maaliif yoo wal bira dhaabbanne yoo bakka gaddinetti gadda keenya wal jajjabeessine Waaqayyoos nutti gammada. Maaliif nama rakkatee
rakkina baasa jedha kitaabni qulqulluun. Dhugaa Waaqayyo. Nama gaddes immoo gadda isaa waliin qooddachuun dirqama keenya jechuudha. Kanaaf amma danda'amu obboleewwan keenya obboleessa keenya kana cina yaa dhaabbannu. Maaliif nus wanta taanu beeknu boru. Dhugaa namni yookaas immoo seexanni namarraa bulee wanta hamaa nuuf yaaduu danda'a fuuldura keenya. Wanta nu qunnamu tokko amma waan beeknu hin qabnu nuti. Maaliif fuuldura keenya kan beeku Waaqayyo qofaadha. Nurras ga'uu danda'a jechuudha wanti kun. Kanaaf obboleessa keenya kan ga'e kun nurras ga'uu danda'a. Kanaaf obboleessa keenya cina yaa dhaabbannu jettanii hundumti keessan amma qabdanii osoo faana dhaabbannee tajaajila isaatti deebisnee dhugaa Waaqayyo. Maaliif nama afaan Oromootiin viidiyoo baay'ee dalaga keessa isa tokkodha dhugaa Waaqayyo. Viidiyoo afaan faarfannaa akkasumas fiilmii fakkeenyaaf dungoo fa'aa isaadha jechuudha kan waraabe. Fiilmii afuraa jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya tajaajila afaan Oromoo kana immoo sirrittiin jabeeffachuun dirqama keenya jechuudha. Sirrittiin waan qabnu isa bira dhaabbachuu qabna jechuudha obboleewwan keenya. Dhugaa Waaqayyo. Maaliif baay'ee nama gaddisiisa, wanta nama gaddisiisudha, wanta baay'ee nama salphachiisudha. Wanti raawwatame kun dhugaa Waaqayyo wanta nama salphachiisudha. Namni tokko guyyaa nagaan oolee laaqana nyaachuuf yeroo deemutti daqiiqa 15 jidduutti meeshaa nama kanaa nama jala bade jechuun baay'ee ulfaata laala. Dhugaa Waaqayyo nus osoo ta'e jechuudha. Kanaaf obboleessa keenya kana cinaa dhaabbanne waan qabnu akka gargaarru dhaamsisni laadha jechuudha obboleewwan keenya. Dhugaa Waaqayyo. Kanaaf hundumti keessaniyyuu hordoftoonni chaanaalii Urjii Tawaahidoo marti keessan obboleessa keenya kana cinaa dhaabbadhaa siin jedha. Waaqayyoon immoo isa cinaa dhaabbatu dhugumatti gadda isaa yaa jajjabeeffatu. Mana isaatti yaa deebisu dhugumatti amma caalaa yookaas immoo tajaajila kana caalaa akka tajaajiluuf immoo nus tattaaffii nurraa eegamu hunda raawwannee obboleessa keenya cina yaa dhaabbannu isiniin jedha dhugumatti. Innaa baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa Waaqayyo dubbachuuf jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif jennaani Micaan kun dhugaa Waaqayyoo kaameraa isaatiin faarfannaa afaan Oromoo hojjechuun akkasumas immoo sagantaalee afaan Oromoo keessatti fakkeenyaaf sagantaalee waldaan duukaa bu'oota qopheessu guyyaa fannoo akkasumas immoo guyyaa cuuphaa jechuudha. Sagantaawwan garaagaraa dhugaa Waaqayyoo isa sana qarasuudhaan kan beekamudha obboleessi keenya kun jechuudha. Tasfaa Istiidiyoo yookaan immoo Abineezar jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya kun bifa sukkaneessaadhaan daalaga tajaajila uummataa kan ta'e yoon sinin jedhu wanta uummata tajaajilu tajaajila uummataa kana dhugaa Waaqayyoo namni jalaa fudhu jechuun baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee nama salphachiisa jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya obboleessi keenya kunis dhugaa Waaqayyoo gaddee hafuun qabu. Maaliif qormaanni kanuma jirudha dhugaa Waaqayyoo. Nama ni mudata yeroo tokko jechuudha. Wanti nama mudanne hin jiru jechuudha. Nama mudachuu danda'a. Garuu immoo tajaajila isaa kana caalatti akka cimuu fi tajaajila isaatti deebisuudhaaf hundumti keessan chaalenjiin eegalamee jira jechuudha obboleewwan keenya FB irratti jechuudha akkasumas immoo bifa TikToktiin. Kanaaf obboleewwan keenya warroonni YouTube'dhaan jirtan hundumti keessanii obboleessa keenya Tasfaa Istiidiyoo cina akka dhaabbannu maaliif jennaan obboleessi keenya kun jabaa ture dhugaa Waaqayyoon isiniin jedha. Maaliif poodkaastii eegalee ture yoon isiniin jedhu interview jechuudha. Interview eegalee ture sana qofa osoo hin taane immoo viidiyoon waraabaa meeshaalee garaagaraa fakkeenyaaf maxxansa baanarii tajaajila afaan Oromoo irratti yaa'ii afuuraa irratti kan hojjetu baay'ee nama ajaa'ibaa ture dhugaa Waaqayyo jechuudha. Nama akkasii immoo yoo akka ittiin miidhanii dhugaa Waaqayyo baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif tajaajilaan kun akka ittiin yoo miidhame yeroo tokkotti daqiiqa 25 kan hin caalle jidduutti kan hunda dhabu jechuun baay'ee ulfaata sammuu keenyattu jechuudha. Hundumti keenya obboleessa keenya kana cina akka dhaabbannu maqaa Waaqayyo Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos sin gaafadha obboleewwan keenya eebbifamaa Waaqayyo Gooftaan keenya sin eebbisu.